wali zazzabe wanamni ajaza gabu dibaber ko gola gumman kula ma dufe ol senan gudufan kamo furama dot bogatu namnu dire kalbin yalamu dibaber ko balara ko mirkiza guban gubergiza dibaber ko yomuza minga gawezu ganjora robati dezu dibaber ko ubadu bonaza bagabede jalaraba dibaber ko kan mobae supamara ni dinodama dibaber ko amayuma barsiza gandarbe adachiza dibaber ko gola furturako dibaber ko narrakab jalako dibaber ko gola furturako dibaber ko narrakab jalako dibaber ko dibaber ko What a generation. Obo! Obo! Banne! 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 Sor. Nawam ta Obo. Sor. Sor. Sorry. Obo! Ravanjira no. Isa Ravanjira dis. Mal. Mana kasi kesa riba kesa dis abju nakas me. Mera damak. Mal lama tani rafna Obo. Easy. So kana jedhu me sore ko. Margeni fudhatte deemte qodaase. Maal qodaa keenya faaneerum teeshan maal fudhattee deemti hin jiru malee. Kun nagartuu kan keenya. Nagartuu kan oolesmoo. Hin jiru uffatiin instructoris. Maal godhu nu saamsisanii. Instructoriif obsaatu nu saamsise. Akkas ta'uu qaba. Isaatu dhiisaa nu beeka. Maal dheengadde yeroo isaan nutti wacaa ture nageenyeeti. An dhaladhee jireenya koo keessatti mana halkan tokkotti akkas hatamu argee hin beekan. Dhugumaa. Baalchaa saafoo. Dabaree hin jennu. Meeti dura jedhame. Afuuftu annam kana jireenya kanaan eessaa akka finne beektaati. Beeka Obbo, beeka siif jedhee miti kan hin baadiyyaadhaa dhufe sobanii aangoraa si kaasanii shira kana nurratti taphatu miti isaan hin goonaaf akkasitti nu nyaattu jedhe. An jireenya koo keessatti kanarra dafqa meeqa jira dhiigatti cobsine kana nu instructor wajjin isa dhugaasee jira kan. Obbo Dijjiin miti. Obbo. Maal goosan baay'ee. Dhiisi maal godha? Boo'ees maal fida maal godha sila badi odeessa. Callisi maal natti gadoodaa kun dafqa keenya laali soore ijoolleen dhuguma baalchaa saafoodha imimmaan ija ishee irratti argame hin beeku keessatti boonya nun keessatti boonya hin hatamne har'a hin hatamne nu hattee gadhee nunattu qabeenya keessattu saamamee ilma dhugumaa baalchaa saafoo keenya saamame Obbo nu beekui nu beekan maal nu beeku akka goota taane beekuu laata sanyii dhiiraa waa'ee keenya dubbisanii maalti beeku waa'ee keenya arganii laata maal arganii beekanii qabeenyaa keessan hundeeffattu moo hundeeffattanii hundeeffanne Obbo hundeeffanne afaan jedhe gadhee nafu Obbo namtittiin bariisoo jedhamtu sun as turte miti bariisoo isheen jedhamtu sun qabeenyaa duukaa hatanii ishees hinatamte isheen maal godha qarshii baay'eellee baasuufooti baal bucaan kaartoonii fakkaatu kun maal baasaaf hin jedhe sanyii namaadha isheenis Ay instructor dis kana beeka. Ani instructor bilbilan kaasan eda. Dhugumaayi. Hannarra turani as. Walala sanadha. Asii haa ta'u. Obbo sitti nama dheengaddas shiraatiin suufiin tokko bareera jechaa ture inni edaa shiradha. Dhiisi maarree isaan to'ate dhiisi. Eda bilbilan irraan kaasanii achi booddeen immoo margeedhaaf tekstiin godhe. Abbaan manaan kee bilbilan kaasu maal ta'e na laata jedhee achi booddee lafa inni jiru hin beeku. Jetti? Nyaan jettuure jedhee yaade mootuun barreessee raftee. Barreessine. Baga kana qofaatanii baga kana ani utuu biiroo koo keessa lixxeetti ta'e hattuttiin ila battaluma ollitteen qat kaameeraa koo. Ila ollitteen nama koo keessa akka isaan qabeela morma isheerraa. Kaameeraa qabdaa obbo. Mana keessa guutee rasi. Dhugumaay. Baga achi lixini. Baga achi lixini. Mee haa ta'u. Illee bagaaf. Maal bariisu
Inam ne kamu jangan kuno ay. Mal. Anan haidan. Harka ko anan haidan, milla ko anan haidan, kuno afan ko anan haidan ka. Ila kuno. Mal. So. Ko inafni mal gone kan. Biiroon ko hatamera kuno min jala ko fudhatan. Teessumatti kana lebagana dhiisanii dhiisati. Itti nuuf jedhanii dhiisan ba. Ati eessa akkasii sammuu kee faastii ta'ee soora. Abboon na arrabsi gati yeroo hundumaa na arrabsi taane jecha. Arrabsoo miti kun sammuu kee akkam ariifataa jira jechuu kooti. Akkasii. Eega. Maal obbo yeroo hundumaa paastiidha maali. Faastiin jedhe soore. Qubee keessi jalaa hatanii isiini. Faafi maal garaagarummaa isaa tokkuma. Paastiinis. Ati natti mee gaddaa yeroo waardiyyummaa kana qaxaramuu dhufte mee innati afooshatu dhufee fuudha nama ol jedhee ilaale ka godhe lafa buusaa afooshat dhufee fuudhee deebanne jette mee afooshoo amma siinsi fuudhuu dhufaa jiruuma afoosho amma siinsi fuudhuu. Cal jettee booddeessi taati. Bariisa. Akkasitti biyya eegaa turteeti biyyan eegaa ture warshaa meeqan eegaa ture jedhu eegaa turte ati goota akka. Ila nuyi maal ta'a kan utuu walitti naa qabsiisaniiru ta'e. Akkasiin Kan utuu walitti qabsiisaniiru ta'e. Ati isa baay'ee nama gaddisiisa isa dhugaa baay'ee gaddeeffatu isa dhugaan siin jedhe. Qabitan ashaaraa waan jedhamu jira dhoko ashaaraa amma natti buuteennaan gaafa qaama seeraa dhufee ilaalu harka isaa irratti lakkas asaa irratti. Sorry, dhugumaa baalchaasaa foo'edha yeroo akkasitti jala galchanii. Irratti barraa kun ilaa mala anan basitti bu'ee miti ashaaraa kootu sirra jira amma kun. Maal buna raafuu kan namni dhaba. Sorry, ashaaraa koon jedhe ashaaraa ilma dhugumaa baalchaasaa footi. Isa immoo silumaa baattee deemaa jirta. Qaba kaayisa. Dhaqiitii ammati waan harkatti kaatamu kana akka ashaaraan itti irra jiru jalaan buunee fi dhaqii fidii kottu barbaadeeti. Kaalsiifaadha. Waan ittiin ashaaraa dhoowwan hin jedhe akkas waan akka laastikii kana ilaaliiti. Deemi. Jedhanii utuu ati eessa jirtu akka manni kun saamame qaama seeraa duratti dubbattatti. Afooshan dhufee fuudha jettee. Naan jedhe haa ta'u rakkoo hin qabu. Maal baay'ee masirree baniisi. Maal godhis utuu hattuu amala qaban ta'e isa dhugaatiin jedhasi. Ka si godhanii iddoo sadiitti si caccabsanii si qabu. Hattuun si ana baay'ee dhiisaa malli isaanii iyyuu gaarii miti. Teessoo irra si kaa'anii deemanii. Akkatti godhadhu. Qabadhu kanas. Hidhadhu akka kee. Qaawwaan tokko akka hin uumamne ashaaraan qaawwaa xiqqoo keessa bahuu dandeessi jedhani. Harka tokko dha'e. Harka tokkotti godhadhu sorry. Harka tokkotti godhadhu. Sammuun kee faastiidha si jedhee turan hamma si akkuma ati jettee faastiidha. Ops. Esum. Mana namaa dhumne natti fakkaataan mana. Indo goggorre. Indo goggorre. Kota mbana. Laki. Esumu kuni Kenya miti mbana. Riba kaane dhumne bayo. Kan margi hin jiru. Miiko hin jiru. Bakki kophee kee hin jiru. Wayyo. Esum. Nagalaafatan. Maalan jedhaka. Kan hin laatan. Akkumatti kophee xiraasan fudhatan. Du'an. Of ajjeese dhiiseessu. Mana. Sii galaa jira wanta deemaa jiru kun obsa mii mana kana keessaan jiru ma. Kottu gaa sagalee maaliin nagaa soore. Jaraan dhufe. Ministiraaktarii faadha bitti dhiisi. Waan tokko rakkoon qabu dhiisi. Akka eda hatanitti mi'a sana hundumaa gurguranii dhufanii gadi baasnee haala jiru qabatamaadhaan qaami seeraa isa dhufu. Ni ilaalla rakkina akka garuu Qaama seeraan eegu. eegi dhiisi. Eegi soore eegi mee wulwuli jedhe dhiisi mee soore. Nadiifatiniiti qabi kottu. Kottu adaraa ashaaraa kee moo eeggadhuuti. Ashaaraa kee eeggadhuuti. Turtur oobsii soore.
Qabe suutii jedhi baase qabee jira. Ashaaree kee galu. Jedhi rakkoon qabu. Dur obsa. Obsa. Erko. Sagalee wayii dhagaan jira achi keessa. Sagalee akkas taanaani sagalee dhagaa jiru taanaan rakkoon hin jiru. Waan badu hin jiru jechuudha namni jira ta'ennaan. Obsa. Erko. Egaa kun inni isin ajjeesuuf yaaddan kun baraarame jireenyatti argame kun asiiti. Isinillee haduuf yaaddanii kun hin qaqqabnee kun immoo. Raameerko. Maal jettu gammasee? Maal jettu galgala dhuftanii halkanii dhuftanii mucaa namaa hiitanii reebdanii eessa rukuttanii inistu dudda eessa rukuttan laata mee ilaalaa mee iyyaadhattuu lafa rukuttanii inistu iyyaadhattuu hin jedhe. Hin saalfattanii gara maal dhuftu isinuu? Isan jedheen. Ana nama guddaadhaan hattu jedhu jedhe maleeni hattu. Al tokko Erko. Isadha. Dhugaa goonaa baastanii naan jedha kun. Dhugaa goonaa baastanii jedhee dubbataa jira kun. Itti bu'in ashaaraa kee gad. Erko. Al tokko na dhaggeeffattuu. Hattuu dhaggeeffannu garuu dhiisa. Dhaggeeffannu. Hattuu nama hattuu. Elaa hin dhaggeeffannu. Dhiisan dubbatinatti. Dhugaa kee baddeemini hin baasne dhugaa kee immoo. Kun asuma jira immoo dhugaa kee immoo lafa inni boo jira. Erko. Daamee. Mee taphiisin taate. Mi'a hamma kana waan mana kana keessaa maal gootanii taphachaa jirtu. Ishee kana qofaa taphiisa ishee taphachaa jirtan kana qofaa naqqa. Ilaamee mistu wal dhaggeeffannu. Dhiis obsati. Maal ta'uufi? Maal jedhi? Erko. Obsati dhiis. Dhiisaati taphiisa keessan dhiisaati amma waan tokko ittiin isin gaafadhan dhaggeeffataan jedhe. Maaltu adeemaa jira? Maal gochaa jirtu mana kana keessa? Ilaamee inistu. Anis waan isin gaafadha kabajaan. Carraa kana waan naalattaniif galatoomaati. Attamii isinii gurguramee birrii gaashaa isinii argamsiisee qodaa isin fuutanii gurgurtamu. Injiru mana kana keessa mi? Injiru maal lafa isinitti geessisan maalitti beekna? Ganaa isin hordofnee isin faana buunee bira geenyaa'u lafa inni jiru. Kunoo as jabanaan argameera, siinii buna argameera. Kunoo uffata asitti gurguranii. Kunoo teessuma asitti gurguranii istiraaktarfaa jennee sitti bukkee geenyu. Ani kana jedhu ija maalii nyaata? Ija maalii nyaatanii jiru? Ilaamee akka obsaa mee suutumatti adeemna dhimmi kun dhimma baay'ee ulfaataadha nama obsee Erko yoo mi'a mana kana keessaa baaftanii gurgurachuu ta'ee rakkoon qabu mari'attee gama kan koo gurguradhaa nan rakkadhe jechuu dandeessaa yakka hamma kana ga'u harka keessan ashaaraan akka hin argamnetti dhokfattanii namicha kana nama garaa qulqulluu nama rakkatee ijoollee koo nyaachifadha jedhu akkasitti hiitanii Erko sammuun kee attamitti si iyyamee jalli nama kanaa hojjetta mi'a mana kana keessaa baaftee Erko sammuu kana eessaaf garaa san nyaatu lama taatanii akka keessan ashaaraa dhokfatan maal hojjechaa hataa mi'a mana kanaa hataa rakkoo qaba akkasitti nama hattu waardiyyaattu gurguruu deemaa jiru. Hattummaan sanyiidhaan darbaa. Sanyiidhaan darba kan isaanii. Maalitti hin beekan? Sannaa galuu ni deeman. Ani kunoo mucaan haa dubbatu isarra dhagee. Haa dubbatu isarra haa dubbatu. Haa dubbatu mee haa dubbatu. Obsan dabe. Afaan kebbani. Hattuu lamas numaa. Dhiis. Ati fuula seeraa duratti kan dubbatu. Hattuun jedhin. Hattu ishee hamma jettee sanyii eenyuun akka jettee ilaalamu. Hattuu kan biraa. Hattuu lama jedhee dhiisati. Fuula seeraa duratti keewwata akkasitti keewwata 27 wajjin ilaaltee dubbatta. Hin jedhina nama guddaa miti isin. Ijji gamnaa dura booseedha. Jedhu yeroon. Seera jalaan baatan. Eessumu. Jara kana dachaasee hodhuu ilaala. Dachaaftee Nan dachaasa. seerri dachaasee hodhuu. Suuris nan hodha lamaan walitti. Dhiisi ati tasgabbaa'eeti. Ani sila qodaa koo to'atame mi'a koo to'atame amma himimmaan koo naa hatta. Dhugaa koo naa hatta. Erko ilaamee gaaffii tokko ittiin si gaafadha. Mataan koos na dhukkubaa akka ta'een taa'aa jiraate mee mi'i mana kana keessaa
Jira moo hin jiru? Innistu hin jiru. Ani immoo gaaffii tokko sin gaafadhu. Naa deebistu gaaffii tokko qofa sin gaafadhu. Na gaafadhu. Eessatti geessitani mi'a asii fuutan? Akkas miti? Akkas jettee? Haasa'uu hin dandeessa yoo ta'e ati. Maaltu ta'e mana kana keessatti beektaa mee maaltu ta'e? Lama ta'aniiti afaan na hidhanii mana kana hatanii. Gamtaanis keessa jira jettee miti? Afaan hin beekne niikina. Dhiisaas hin gaafannaa dhiisa. Ilaamee bariisoo. Amma dhugaa jirtu dubbadhu. Dhugaan hin qallatti malee hin jittu. Isa dhugaan jedha amma dhugaan haala marra jirru qallatteettam hin qallistan isin amma dhugaa. Akka hin cinnetti immoo deebisnee furdifna. Hin furdata dhugaa. Ilaamee bariisu. Galgala sa'aatii akkamii dhufanii hanni kun mana kana keessatti raawwate. Sa'aatii 2 daqiiqaa 5 irratti dhufanii. Haa ta'u gaara kun qabama mataalli jiru gaariidha. Isaan yeroo dhufan nama 2 moo 3. Kan na rukute nama 2. Kan na rukute nama 2. Lamaanidha. Nama 2 rukute nama 3. Margeen jirti laal margeen jirti haati warraa isaanii dhufteetti. Ana nyaatu giiftii ko. Maal isheen hanna keessaan qabdu? Hanna keessaan qabdu isheen maal garuu mana teessee harkaa furuu dandeessi mi'a dhiisi. Dhiisi walumaa wajjin hojjetu. Maali isheen silaas garaatti qabdi binee akkamiin dhufti galgala? Maarre isaan jedha. Fixanii? Xumurtanii gaarii. Maaliif kunoo ashaaraa dhossuu fi kana gootanii nama akkasitti hiitanii kallattiidhaan ijaajattis hin qabneeti amma baay'ee socha isin ijjiin hin deemu miin jiru jettan dhaqiitii qaama seeraa naa waami kottu. Maaliif qaama seeraatiin adeemanii. Maali. Jara kanaaf. Maal barbaadde? Aatumti obsa akka nu godhina jedhe. Ishiin tuni silas lubbuun keessa jiru akka injiraanii asirraa ka'een akkana ajjeesa. Isaan kabajaaf jecha kan isaanii garuu xiqqoo fooyyessinaaf. Ilaamee obsa. Mana seeraatti mana hidhaatti duutaatis waan akkasii keessan galin. Baay'ee gaarii. An baay'een jaalladhe murtoo keessan. Egaa gama yakkamaatii wanti jiru seeratti beeksisuudhaan murteessaniiru yakkamtoonni. Nu illee kana yaadne egaa asumatti nu gaafattanii dhiifama nu gaafattu borga nama kaatanii jabanaas maaliif baattanii fidduu jennee yaadne. Garuu hin ta'uu jettan miniire haa ta'u gaanni immoo nus gama keenyaan warri yakka kanarraa bilisa taanes nama tokko bakka buufannee ergina. Soore dhattee itti himtatis qaama seeraatti. Obsa wajjin deemaa. Nan beekne. Kabaja eessumuu kiyyaaf qabuufan garas deemuuf jedha. Ishii immoo na wajjin ergite taanaan akka ilbiisatti irra jaajjeesi ajjeesu. Achi hin geessu. Akka gootu. Mana seeraa abachu. Akka gootu isa achuma tursu. Kanaaf ittis hin bu'iniiti. Deemi isaan poolisoonni qabataniitu achitti hidhu. Ergasiisa kana dhufanii fuudhuuti deemate rakkoon qabaa dhufuuti duukaa. Maal goota? Barreessa murteessite? Ati dhaqati. Naa barbaadate qaama sana deeman. Ilaali rakkoon qabu. Ilaa soore deemii ta'etis isaa wajjin dhageetii maddu gottatti. Asuma deemee wal ilaalla. Obbo mee ati deeme mee obbo Tiraaktar faana haasaa qabadheen jiraan. Ati deemee? Xiqqoon sodaadhe obbo. Maal sodaattetti? Sanyii dhugumaa baalchaasaa moo biteeti? Achisi tursuu maaloo jedhanii sodaattan yoo si tursaate ragaa maaliif ashaaraa sirra jira kan itti gooteettaa wanta kan maaltu si pheepheersare? Dandeemu. Deemem. Ilaa innistu sanyii keenyatu sanyii dhugumaa baalchaasaa fa'u al tokko kaanaan dudduubatti deebii wanti jedhamu habadan sanyii keessa jiru. Kanaaf attu ta'a. Hin deebitee haasa'ee utuu hin fixin immoo. Dhugumaa baalchaasaa fa'u. Narraa deemne. Mana kana hin seeninii naan jette. Tolee hin jedhe. Yooma isarra darbee dhufee seene immoo jettanii nama eegu dhaabdan. Hin seeninii dhabde kun hin seenu. Tolee. An sadarkaa kanatti nama hamaa miti. Tole jennaan anaan dhokattanii iddoo biraatti jijjiirrachuuf. Mi'a mana keessaa hundumaa guurtanii iddoo biraatti jijjiiruuf. Sadarkaa kanatti hamaa ta'uu maaltu fidee? Hin dhufinii isa jettan tolee hin dhufuu jedhamiti na dhokattanii iddoo biraatti galuu maaltu fide? An sadarkaa kanatti nama rakkisuudha. Isin bira oolmaa amma kanaan qabu an waa godhee isiniif. Hirku. Haa ta'u tole. Anoo nan dhiisaati
Na dhokattanii halkanii mi'a guuruu irra akkatanii. Dhugaa isinii jala deeffadha inni fullammata. Immoo dhuguma saamamee manni kun. Innis tun saamame inni jedhamu dhugaadhaayi. Ani namanni. Dhugaan isiniin jedha. Hanaan dhokattanii mana jijjiiruuf hin saamu. Wanti saamame jedhamu kun dhuguma. Kanaaf mucaa harka isaa miila isaa hiitanii akka inni hin dubbannetti of fuuldura keessanii qorachaa jirtu. Hammina. Dhugaan isiniin jedhaa hammina. Ani garuu namoota akka keessanii irraa gara jabina akkasiin eegu. Gamta shakkamaadha. Hanna kanaan kan shakkamu ni jalqabaa isaadha. Ashaaraa kee irra buuse. Yoo seera duratti hin gaafatamu jette ashaaraa kee irra buuse. Seerri namummaa olii haju'u ajjeestanii akkasitti ukkaamsitanii isa booda seeratti dhiyeessitu. Maal taataniin jedhee manni Gamta. Adaraa seeraa. Gamta. Seera jala waltetta gamta. Gamta. Ani yoo barbaachisaa ta'e umurii guutuun hin dhama malee utuun ilaaluu lubbuun namaa mura. Hamoodha sun garuu. Kallattiidhaan qabamtee seera jala waltetta gamta wajjiniin qoratama. Nun seera itti eegaa jirra seera ilaa wajjiniin qoratamta ijoolleen seera waan deemanii jiru. Anistu. An seerri gara jabeessa sin godhee isin atimee atillee caccabsitee tumtee ol nagalchuu dhawwite an garuu akka keetti. An uumamumaan gara jabeessa ta'uu hin danda'uufi. Hidaasa haasaa dhabuun afaan dhabuun akkas nama godha. Maal badaan ta'e? Badaan ta'e ati nama gaariidha dhugaa. Nama gaariidha. Dhugaan siin jedha. Dhugaadha nama maali? Hama. Utuu du'e ta'e hoo. Nuyyuu waan goonu wallaallee mataan nu naannee as teenya obsimee xiqqoo ishee. Anatu immoo balleesse dhaabbata oliin galle gidduu dhufee galeen kan ta'e. Qalje waa'ee dhimma keenya keessoo keenya hin furanna nuyi rakkina qabuuti. Amma yoo isaan nama hamaa ta'an iyyuu hamma kana garaatti hin jabaatu. Isa siin galchisa. Ilaamee bareesu. Maaltu ta'ee maal beektaa maaltu adeemaa ture mana kana keessatti naannoo mana kanaatti mee maal hubattame? Maatti dheekkamtu. Akka itti na agartanii maaltu ta'e ta'ii na gaafachuun keessanii dogoggora. Maal attamitti jiraman? Maal agartanii tokko kanatti na agartan sintu na argee kuno. Maalitti na beekan halkan dhufanii akkam jirta akkam oolte na gaafatan. Na dubbisan nama nagaadha namummaadhaan yaadeen itti adeemee dubbise. Sagalee gamtaatii waan yaadattu qabdaa? Maal? Nan dubbadha. Maaliin istuu? Dubbadhati jedhe beekaannoo abbaasaa beektaa jedhati dubbattaa. Obsaan dhaggeeffannu. Nageenyu mana dubbisa nagaadha jedhanis itti deemee dubbise isaa booddee of hin beeku galu akkuma isin amma na agartanii. Erga nagaa si gaafatanii waan ta'e tokko iyyuu hin beektu. Namni galgala kana sitti haasa'e nama asuma keessaa hojjetudha. Asuma keessaa nama hojjetudha. Yoo maqaa dha'uu saalfattee fi cal jedhin gita hojii isaanii qofa dubbachuu dandeessa. Dubbadhu. Waan tokko sitti moo kuni jireenya keeti kun siif. Dubbadhu. Abbaan fedhe harka kee hidhee afaan kee hidhee hojii kee irratti akkasii gochuuf mirga hin qabu. Dhugaan siin jedha eenyuun hin sodaatin. Eenyuun ani immoo jira. Dhugaan immoo hin baati. Namni akkasumatti ilaalee silmaa ati dhugaa jiru dubbadhu. Maal arraba laafi nagaan attaasiin jalqaba. Nagaan attaasaa. Bareesoo. Dubbadhu. Bareesoo. Utuu seera duratti dubbatte wayyu. Dubbatu. Maal godhe? Asumatti dubbadhu. Achitti sama dubbadha. Dubbadhu. Sama dubbadha. Alimee sodaa seeraa qabdu. Nama barateedha waa'ee sodaa seeraan qabu. Garuu seera duratti utuu dubbattee gaadha. Callumattee lafatti balleessuudhaan amma kana biratti dubbachuun waan hiikaa qabu mitiidhaan akka kootti. Maal jijjiira? Sittisa sittisuun hin dubbadhu tokkuma. Mee dubbadhu beekti. Jedhati. Gara beekta bahu. Dubbaddataniira. Akkuma isin dhuftaniitti na agartan kanatti nu arginis. Kanu. Kumatti na hidhan wallaalchisan kumatti na hidhanii. Kanaan natti 50 dubbadhu jettee nu sodaachiftu. Kana caalaa maaltu dubbatamuu qabaa hidhamee xaxamee kayti taa'e. Maal dubbadhatan isin? Ani mee gamta. Tariitii namoota kana godhan informationii isaanii qabaachuu dandeessaa yoo nu iyyaafatte yoo. Tarii Lameen isu. Kuni qabeenya keessan qofa miti. Amma waggaa meeqatti dhabaane miti mana kanatti. Dafqa meeqatti cobsinee gatii meeqatti kaffalle miti haa ta'u. Qabeenyi kun garuu kan nuti. Ati geessi nuti. Ani uummati kun waan guddaa akka inni dhabeetti yaada. Isa kana immoo cal jedhanii ilaaluun bor rakkina biraaf haala mijeessu. Kanaaf miidiyaan hin dhufa
waan ta'e hundumaa Miidiyaa? miidiyaa duratti dubbattu barbaachi karaa uummataa gaggeeffamu. Gamta dhiisi. Miidiyaa dhiisi gamta. Maali? Isaan walii galee isaan sobdanii asitti naqacartaniitti dubbii biraatti nagashuuf walii galtanii akka gootanii miidiyaa maalitti ba'u? Uummanni immoo maala jedhu? Uummati immoo maala jedhu? Dhiisati. Ani miidiyaatti fuula miidiyaa dhaabadhee kana dubbadhu. Dhimma mataa dhiistu akka beektan godha. Qaamni seeraa Dhimma keessa ani waan tokko waan godhu. Waan fassaramu hin jiru. gamta miidiyaatti dhimma kana baasuuni adeemsa qorannoo seeraa nu jalaa jeequu danda'a. Seera ol yoo ta'u miidiyaatti ba'ee uummati barbaadu wayyu. Dhimma kana uummataa wajjin itti deemu nu wayyu. Keessaan qabnu ashaara akka irraa eeguu jalqabdetti hiiki seerri dhufaa jira. Anuma tummu. Miidiyaadhaafis ibsa nan kenna malee. Tokko wajjin waan mari'an naannu. Dibaabee hirkoo waan hin danda'u ilaalu itti fakkaatu. Dhiifama naa guyyaa. Nama nagaan ni eeggata. Nagaadha. Ati nama garraami. Nama sirriinsi. Nama gaarummaatti agarsiisu isaanii akkasumaan ani hojii nama ilaalee miti mana boleessa qabu. An garaama kootu garaama namatti jabaachuun beeku duruma. Jalqabaa kaase. Hojii kee rabbisii kennaan isati. Gaarummaa hojii lafa deemtutti. Nus buddeen nutti taanaan malee dhaabannaa iddoo qofa. Maal kaa? Miilla sana eeganiiru kunoo. Miilla sana erga eegaltee mooyi xumuri. Harki ofirraa hiikamee miilla ofirraa hiikuu dadhabdaa. Maalatti kana jalattiamitti lixaree? Kaayyoo ofirraa hiikisamuu. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota OTV egaa nagaa sin gaafachuudhaaf har'a nagaan hin jiru nagaa maaltu jira dibaabee hirkoo manni sin beektan manni nuyi miidiyaadhaan beeksisaa turre manni gaariin kun har'a saamamee jira edda galgala nagaadha kaleessa nagaadha uummata tajaajilaa ture har'a garuu manni kun hin jiru akkuma ana dudduubatti argaa jirtan iddoon kun bakka itti inistiraakter mootummaan uffata hodhaa turan yoo jenne maaltu na amana duwwaadha akkasuma iddoon kopheen jiru iddoon bunaas hin jiru waan hundumtu wal jala badeera maaltu uumame dibaabee hirkoo maaltu mudate isa jedhuuf immoo saayibii kiyya yeroo hundumaa miidiyaa irraan dhabamne gamtaan na bira jira. Mee isarraa waan uumame dhaggeeffannaa nu wajjin tura. Egaa gamta mana kana keessatti yeroo baay'ee dubbanneerra mana guutuu ture har'a immoo mana duwwaadha. Anaaf siifis seenaa keenya keessatti waan hin taanedha waan kuni mana akkasii keessa dhaabannee haasa'uun keenya. Maaltu mudate dibaabee hirkoo? Egaa iddoo kana dhaabbadhee waa'ee dhimma kanaa haasa'uuf kan malee ana miti. Inistiraaktarii ture hirkoo ture isaan garuu amma dubbachuuf humna hin qaban. Afaan isaaniin dubbatu harki miilli hidhamee. Egaa dibaabee hirkoo jechuun dhaabbata akka nuyi salphaa kanatti himnuu miti. Haadha hiyyeessaa hedduutu duuba jira. Gaa'ela diigame hedduutu asitti suphama beekta. Namni isa uffata suphamu akka kanaatti hin ilaalin waan guddaatu jira. As duuba maatii meeqatu ittiin jiraata ture. Daa'ima hedduutu karaatti hafuuf deemaa. Maaltu jira seeti obboleessa koo anamma baay'ee ibsuuf humna hin qabu. Garuu dhaabbati kun kan uummataati. Uummatatu saamame qabeenya isaa borii isaa saamame namni aduu ifa isaa saamame namni ifa isaa uummati kun eessa dhaqeetti boqota yeroo rakkinni isa mudatu eessa dhufee himata eessatti dhufee gorsa argata. Amma inni kun naan baay'ee yaaddessa. Garuu waan hin jedhu waan tokko qofa. Uummati qabeenya keessan kun saamameera. Miidhameera. Namni miidhameera. Karaa dandeessan birmadha. Yoo dandeessan qabeenya keessan bade kana barbaaddadha. Yoo dadhabdan garuu waan dandeessaniin bira dhaabbadha. Nuti garuu waan awwaadaa seenu. Akka kanatti saamamaa nafnu. Qabeenyi kun akka qabeenya abbaan qabneetti akkas saamamaa hin hafu. Hin barbaannaa, hin arginaa, waan bade kan argine hin deebisnaa. Lafarra dhaabannee boonye kanatti meeshaa keenya, mana keenya, qabeenya keenya deebisnee moo ija jabinaan milkoofnee irranne moo kanuman jedhaa kanaa ol dubbachuuf humna hin qabu dhiifama. Isaa hafe galeen bo'aa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa miirri gamtaa isuma amma agartan kanadha. Gamtaa akkasitti arginee hin beeknu isinis anis haaraadha. Dhugaama isaa immoo dubbachuudhaaf naamusuma miidiyaatu naan ayyamuuf malee anis tuun gangaladhee boo'e natti tola mana kana keessatti. Waanuma fedheef iyyuu qabeenya kana qabeenyi kun kan uummataati kan keessanii kan keenya nus itti fayyadamaa turre boris yoo jiraate immoo nu fayyada waan ta'eef duukaa buunee hordomnee
qabeenya kana barbaaduun dirqama hunda keenyaati. Nus akka miidiyaatti duukaa jirra. Uummati qabeenyi isaa gaafa jala saamamu duraa dhaabbatu. Dibaabee hirkoo deebisee dhaabuudhaan uummati keenya waan danda'e gochuudhaan daawwattooti keenya musinan beeka garaa keessan waan an beekuuf akkasitti isinitti dubbadha. Namooti fuula koo ilaaltanii gaddaa jirtan akka jirtan nan beeka. Boo'uun hin barbaachisu duukaa bu'anii maa barbaaduudha fallisa. Isa kanaaf immoo yoo cimee badee hafate akkaawuntiin hin banamaa herregi baankiin banamaa waan dandeessanii bira dhaabbattu dibaabee hirkoo deebisnee dhaabna ulfaadha.